tolchee jabeessee yommuu dhaabe akka inni jiraataniif malee bifa hin qabnee fi onaa akka ta'uu fi hin uumne inni ani Waaqayyoodha ana malees kan biraa hin jiru jedhee dubbate. Yesus waliin jira amma wanti Waaqa gaafa Waaqayyo kophaa isaa gooftaa jedhame yeroo waan kana hunda dalagu Yesus waliin jira. Jira hin jiru kamee sirrii kaasirraa dubbadhu ta'ee biratti biraa jiraate gara biraa dabarra. Asitti mu bakka biratti bira Dami jaabaa bakka biratti dabalame asitti bira jira. Uumama tokko dami jaabaasi. Waaqayyo inni wantiiwwan Waaqa uume inni Waaqayyoodha. Inni Waaqayyoodha. Dhaggeeffadhu. Inni lafa bifa itti godhee tolchee jabeesse inni isaan hin jenne inni jabeesse yommuu dhaabe akka irra jiraataniif malee bifa hin qabnee fi ona akka ta'uuf hin uumne inni ani Waaqayyoodha kan hunda godhe ani Waaqayyoodha jechaa jira. Eessatti duubatti deebistee ati Waaqa Abbaa Waaqa Hafuura Qulqulluu fi Waaqa sadii bakka tokko gootee sadeentu waan kana godhe jettee ragaa isaaf itti hammamee ragaa san barbaadas. Eeyyata biraa qabdaa? Uumama tokko 26 dubbisime. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu kan jedhu jira. Banee jira. Dubbisime. Kana booddee Waaqayyo koottaa jechuun koottaa yeroo kun Ingiliffaa fi Amaariffaa keessa hin jiru. Koottaa isaa dabalan dura kan nuufiti. Cumarraa dabarraati. Eenyuun koottaa jedhe afaan Oromiffaa isaa fidee dabale koottaa jedhu. Amaariffaan beeku Oromiffaa waan dubbisa. Afaan iddoo laaluu dhabuleen akkana guddina guutuu kun baay'ee. Kana booddee Waaqayyo koottaa akka bifa keenyatti akka fakkaattii keenyattis nama in uumna. Isaan qurxummii galaana irraa simbiraa fi allaattii qilleensa keessaa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa hundumaa irratti munyuuqaa lafa irraa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhee jedha. As keessatti wanni Hafuura Qulqulluu fi Ilma jiru jira. Koottaa kan jedhu kun maal jechuudha? Eenyu waan jedhee? Ati nuufiti kaanee gaafis gaafatan fakkeenyaaf koottaa kan jedhu kun ilma kan jedhu as keessatti koottaa kan jedhu eenyu fa'aan jedhee Hafuura Qulqulluu Abbaa Ilma kan jedhu jira as keessa. Ibroota tokkodha. Ibroota fiigini ibroota dhaydhaati. As keessa laalle. Iddoo kitaaba Ortodoksii keessatti ammoo bakka kanatti Waaqayyo malaayikaadhaan akkas jedheedha sii fida sarrakkoon qabu. Amma ati peentee waan taateef akkuma peentee wajjin dubbadha. As keessa bakka kana keessatti Hafuura Qulqulluu Abbaa Ilma kan jedhu jira koottaa yoo jedhe fakkeenyaaf. Wanni himame jira. Koottaa yoo jedhu nama dhibbaan ta'uu danda'a, nama kumaan ta'uu danda'a. Qaamni biraatti Sillaasee qaama biraa dabalee isaanis ragaa godhachuu danda'a. As keessatti koottaa yeroo jiru Waaqayyo Hafuura Qulqulluu fi Yesuusin akkas jedhe kan jedhu jira as keessa. Hin jiru kan namni biraa hin jiru. Hin jiru kanaafuu hin jiru. Kanaafuu hin jiru koottaa kan jedhu kun Hafuura Qulqulluu fi Yesuus kan jedhu hin jiru ragaan. Hafuura Qulqulluu fi Mikaa'eliin jira, Gabreeliin jira, Uraa'eliin jira. Fakkeenyaaf Yesuus gaafa dhalatu Maariyaamitti kan dhufe Gabreelii ture. Yoo Gabreeliidhaan jedhe maal irraa beektaati? Sun eega namni uumamee dhufee abboolessoo. Malaayikaan nama dura uumamee akkas taanaan namni malaayikaan bar nama dura uumamtee ilma. Namatu dura uumame. Ragaa. Ati ragaa kan malaayikaan dura uumamte jedhu naafiti. Malaayikaan Waaqayyo yeroo dheeraa gabbaraa turte miti maa? Seetaan Waaqayyo dideetii miti kan gannat keessa ari'an. Beektu ati kana ragaa kanallee kan gara biraan nuuf hin gaati. Maturee walii keessa harkaan laaqini. Amma wanti barbaadaa jirru Sillaasee kan jedhu ragaa fidii sin jedhe baram. Maaliif jenna as yoo jenne walii keessa harkaan laaqama. Amma koottaa kan jedhu kana walda Manfis Qudduus ta'u ragaa. Koottaa kan jedhu namni biraa hin jiru sin jedhame. Ragaa fidii sin jedhe kana biraa kan jirre ragaa fidii. Nama eegasii uumamee mi? Ragaa fidii sin jedhe kan inni jedheen Yesuus bara eegasii uumamee Maariyaam irraa waggaa meeqa booda dhalate bar.
Yesus sinjira ishee ragaa fidee jedhe fakkeenyaaf ati mataan kee Waaqayyoon bira turte dur ani Waaqayyoon bira ture akka macaafaatitti nabiyyoonni hedduu Waaqayyoon bira turan dhiiraaf dubartii Waaqa bira turan kan hunda ragaa siif fidaadha. Okay? Amma kasin jedhu bakka kanatti Abbaa Manfas Qudduus Hafuura Qulqulluu kan jedhu ragaa fidiif jedhe. Ragaa fiddu malee sigatiin disu gaa ragaa fidi Abbaa Manfas Qulqulluu ta'u ragaa fidi. Yoo hin dandeenye ammoo nama biraatti caraa dabarsi. Ibroota tokko lama dubbisi. Okay, amma kanaafuu asirra hin jiru ibroota dha nama ibroota tokko lama dha ibroota tokko lama dha inaafi ayya ibroota tokko lama ragaa yoo dhamame garuu biraan oofan fira isaatiif carraan guminaati rakkoo qabnu warra sin deemtu hunda sun wajjin deemna inshaallah alhamdulillah wanni guddaan garuu ragaadhaan deemaa yeroo deemtan tokko lakkoofsa lama meeqa si dubbisi lakkoofsa lama moo tokko lama lakkoofsa lama laala obboleen kiyya tokkorraa dubbisaa fi tokkorraa akka lamatti waluma jiraa dhaggeeffadhu. Waan jedhu ergaa gara Ibrootatti ergame Waaqayyo ilma isaatiin nutti dubbachuu eenyuun dubbate? Ilma isaatiin. Kan dubbatu eenyu Waaqayyo? Ilma isaatiin dubbatame? Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbate. Karaa kamiin dubbataa ture Yesuusin dura? Karaa raajotaa. Kanaafuu Waaqayyo karaa hedduudhaan dubbata. Karaa Yesuus qofa osoo karaa garaagaraatiin dubbata. Akkasimi? Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate jedha. Ilma kan jedhame Yesuusimi? Kan dubbatu Waaqayyo. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqa fi lafa uume. Waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabee jedha. Harka eenyutti uume? Harka Yesuusin. Kan uume eenyu? Waaqayyoodha. Waaqayyo uume. Kanaafuu Yesuus uume kan jedhu as keessa. Ilmi isaa. Waaqayyo Yesuus uume jira fakkeenya qalima harkaa qaba. Qalima kanaan barreesse. Qalima kanatu barreesse moo anatu barreesse? Qalama harkaa qaba fakkeenya qalama diimaa harkaa qaba. Barreeffamni hin jiru qalama kana si fuudhee fakkeenyaaf qalama kana si fuudhee waa sittiin barreesse qalama diimaa. Amma mooti kun qalama biraa maarkii biraa fidee amma kunillee maarkariidha. Maarkii biraa fidee maarkii kanaan barreesse. Amma yeroo itti aanullee agarsi waan biraa fuudhee kanaan waa barreesse. Wantoota garaagaraa harkaa qaba. Kan hundaan waa barreesse. Wantoota